Sani sini aja jamuan tuh. Udah udah deh naik kotor. Enggak, karena le kerja aja, me fitinin kawat deh. Kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamarka hune kabajamto tadaawwatto takenna akkam jirtan nu nagaa jirra alhamdulillahi rabbil alamin. Arra deebi'ee dhufee jira daawwatto takenna arra wal qabattee dhuftee nun jettan wanta isin barbaaddan wanta isin jaalatan isin irraa gammaddan jedhee isin yaada isin qabadhee dhufe daawwatto takenna innis maali yoo nan jettan uffata aadaa uffata baay'ee babbareedaa ta'e qorii aadaa isini qabadhee dhufee jira kana bichaa miti maggaarrajaan jira uffanni daa'immanii babbareedan caamman daa'immanii babbareedan jira waa baay'ee qabadhee isini dhufe daawwattoota keenya isin haga dhumaa laaluudhaan yaada keessanitti kennuu dandeettanii waaqa isaa wajjin qabadhee isini dhufe kana bichaa miti wanta qabadhee isini dhufe viidiyoo kaleessa gadi dhiise meeshaa manaa jechuudha isa san baay'ee itti gammaddanii jirtanii maashaallah namni baay'een jedhee jira namni mootu hin barbaada jedhee jira isa saniif himmootuyyuu lakkoofsa maxxansitan rakkoon keessan kana namni hin jedhallee ni jira kana hundaafuu dhiifama isiniin jechaa isiniin lakkoofsa kiyya amma isiniif hima lakkoofsa kiyya yoo isinii himummootu dhiifama wajjin wanta isin gaafadhu qaba kallattimaan namni asirra jiru kun hunduyyuu lakkoofsa kiyya qabatee gara iimootiin dhufee yoo kanaa bilbilu ta'e baay'ee biizii gochuu dandeettanii baay'ee mootu viidiyoo yeroo waraabuu ta'uu danda'a yeroo ofii kiyyaa wanta dhuunfaa kiyyaa hojii kiyyaa hojjedhu ta'uu danda'a yoo jidduun dhuftanii idiitii adda addaa irra jiraadha yoo jidduun dhuftanii addaan kuttan rakkoodha isa dhiistaniitiin karaa teelegiraamiitiin koottaa isiniin jedha daawwattoota keenyaa karaa teelegiraamiitiin koottatiin namoonni dhimmaaf na barbaadan jechuudha riikardii naa kaayaa isin keessummeessaa isiniin jedha meeshaa san keessaa kan maraxxan yoo akka warra keessan bira isin geessu barbaadan isiniif hin geessa meeshaa manaa ta'e uffata aadaa ta'e wantoota isin barbaadan wantoota qumsaaxinii wantoota akka biffee wantoota akka koontirool biffee kana immoo akka isin hojjechiisu yoo barbaadan isin hojjechiisee akka maatii keessan bira qofaan naqabee jira dhiifama isin hojjechiisee akka maatii keessan bira isin geessus yoo barbaadan isin geessaa lakki kanaa miti meeshaan guyyaa guyyaan dabalaa namni ani yeroo dheeraa keessa yeroo gabaabaa keessatti gara biyyaa dhufuu barbaadan fakkeenyaaf biyya 4-5 namni turee gara biyyaa dhufuu barbaadu yoo jiraate ol nuu kaayee hojjechiisee jettan hojjechiisee mana kiyyatti fidee ol isinii kaayee isinii eeguu danda'a akka waagan isin irratti hin daddaballe guyyaa guyyaan jechuudha kiraa hin qabu natsaadha jechuudha mana kiyya keessa isinii teessisoo kana fakkaata yaadni kiyyaa qumsaatiin koontiroolii fi osoo hin taane meeshaa akkamiyyuu meeshaa isin barbaadan bitee ol isinii kaa'uu danda'a akka meeshaan biyya keenya keessatti guyyaa guyyaa waagan itti dabala waan ta'eef namni yaada akkasii qabaattan bitee kallattimaaniin ol isinii kaa'uu danda'a karaa teelegiraamiitiin kootati riikardii naa kaayaa isin dubbisaa isiniin jedha daawwattoota keenya isa kanaaf himmootuyyuu lakkoofsa bilbila kiyyaa koomentiidhaan nam tokko yoo na gaafattan nama kana mara hundaa kenneetiniin geessuu hin danda'u asumatti isinitti hima nam tokko nan gaafatin asirraa qabadhaa jechuudha yoo mootu koomentiin isinii kaa'ee jedhee yuutuubiin hin kaasaa asiin isinitti hima qabadhaa isiniin jedha irra deddeebi'ee isinitti hima lakkoofsi kiyya duwwaa 977 69 66 50 duwwaa 977 69 66 50 kana fakkaata lakkoofsi bilbila kiyyaa akka qabattan abdii qaba viidiyoo dhaabdanii jidduudha qabachuu hin dandeettanii kana fakkaata isin jedha daawwattoota keenya meeshaan irra isinii qabadhee dhufe muka kaleessa caalaa akka isin bohaarsu akka itti bashannantan akka itti gammaddan abdii qaba kallattiimaan deemati haga dhumaatitti daawwadhaa video mootu akkuma sentanii laayikii gochuudhaan jammaraa akka ani jajjabaadhe akka barallee isin agarsiisuu barbaadan video laayikii godhaa sheer olii godhaa isiniin jedha daawwattoota keenya kana caalaa isin dheeressuun barbaadu nagaa naa tura kallattiimaan gara meeshaa isin qabadhee dhufeetti isin dabarsa. Isin sentan bar? Isin maaliif sentan? Isin bicha waaqaan afaan hin ta'uu dandeessu. Eesh mee uffata aadaa ka amma kaastii ka jette san nutti agarsiiseeshi. Inni kun kan jalqabaa kun akka odaa qabu kun uffata aadaa isa inni abbaa gadaati inni itti aanu yoo inni kun Aisha ini abbaa gadaati tartiibaan nu jedhame inni waagaan isaa meeqa waagaan isaa birrii 1000 akkuma aadaa uffata wanni moochi waan isa barbaachisu guutuu hojii
kuma lamaaf bashan. Eeshi. Uffata baay'ee bareedaadha. Inni uffata aadaa isaati. Innis abbaa gadaati. Abbaa gadaati. Inni kunniin abbaa gadaati jecha. Abbuma gadaati. Sadiin abbaa gadaati. Eeshi. Baay'ee bareedaa akka ta'edha. Malas agarsiisa kun beeku. Mee? Normaal akkasitti. Arsii kunoo. Mee uffata arsii? Inni baali. Kunni ka baale inni. Baaleetii baay'ee bareedaadha. Ayyee. Waagaan isaa meeqa kan baale kana? Waagaan isaa yuunifoormidha. 2,200. Meeshaa qabaa, boorsaa qabaa. Meeshaa boorsaa qaba. Boorsawwan isaa ni jira. Jira jee. Kunillee xilfeen hojjetame harka waan irratti hojjetame baay'ee bareedanii. Harkaan irratti hojjetame jedhame kuni kan duraatti baay'ee bareedaadha. Sun immoo alargiyaa maanko kanaan hojjetame kan hojii jiru boolirani. Kan alaan jiru kunniin? Sun immoo odaa kan jimmaani. Inni kan jimmaani. Uffata baay'ee namatti babbareedudha. Laali mi'aasha baay'ee bareeda laali. Laali bifa kanaan laali inni illee baay'ee bareeda. Baay'ee bareeddee ormaadhaan jira. Laamin boorsaa qaba malee inni kunillee boorsaa qaba. Laali kunillee addatti boorsaa qaba. Sunniin illee boorsaa qaba addatti. Inni illee jira kunillee. Kunillee uffata baay'ee bareedaa ta'edha daawwachuuf. Inni arungaadee qabu kuni qarshii meeqa? 3,000. Baay'ee bareeda inni illee laala mee laala. Baay'ee namatti tola dhugaa waaqayyo. Asirra immoo kadhiiraan ni jira. Kadhiiraas ni jira. Eeshi. Kamiseedha. Inni kun kamiseedha? Inni loonda qabu. Baay'ee bareeda inni kun agartanii. Mee uffadhu laal. Uffadhu mee sirraa bareedaa ishaan illee ne? Akkasuma dalagama ganaa dalagama kuniin. Footoolee kaafanii bituuf yoo barbaadani. Eeyyen. Laala meeshaa bareedaa jiruuni. Eeshi. Kunillee arsii jetta suni kan xibabiin kan hojjetame. Kan aadaa arsii tahee xibabiin addatti kan hojjetamudha inni. Waagaan isaa tokko maayidha 2,500 jechuudha. Eeshi. Kuma jaani calleensaa kaaffaadhani. Inni kun kaaffaadhani calleensaa jechuudha. Haala hojiitiin. Haala hojiitiin kan jijjiiramu. Hojiitiin murteessa. Eeshi. Calleensaa bichaatu birrii 3,000 fi wayya. Calleen keessa kanarratti hojjetamu qofti. Baay'ee bareedaadha. Eeshi. Inillee baalee footoo sanillee ilaaltuni baalee kan inni hojjetame jechaadha. Eeshi. Saabaan kan hojjetame jechaadha. Saabaadhaan hojjetame iyyeen. Baay'ee bareedaa akka ta'edha kunillee. Eeshi. Kanarra yeroo abbaa gadoonni gurguruu baay'inaan akka jiraniif kanarraa kan uffatan. Innillee baay'ee bareedaadha jechuudha. Inni kun jimmaati. Eeshi. Waagaan isaanii qarshiin isaanii tokko maa jechaadha. Qarshiin isaan adda. Hunduu adda addaa. Hunduu hojiin kamiyyuu addaan. Akkaataa ajaja isaaniitiin adda adda. Akkaataa ajaja isaatiin addaani. Eeshi. Hojiin isaatis birriin isaas adda oguma garan illee. Eeshi. Rakkoon jiru haala isaa filadhaati. Eeyyen. Wanta jiru san waliin dubbanna waagaa sana. Baay'ee daawwattoota keenya kun waan akkanallee ni jirti. Baay'ee bareedduu taatedha. Kunis meeshaa aadaa Oromooti. Yoo barbaadan kunis ni jira. Calleen jira qaama. Calleewwan kan kallacha irratti fa'aa adda irratti fa'aa godhataman kan morma irratti fa'aa godhataman. Hunduu kan guutatanii. Boorsawwan isaanillee. Inni kan mormaati jechuudha. Hundarrattuu akkaataa ajaja isaaniitiin hundi isaanii ulaagaa isaanii guutatanii hojjetama jechuudha. Mee godhu hidhamoo yaashame? Baay'ee haalli isin itti nu simattanillee baay'ee das nama jedha. Haalli isin itti hojjettanillee baay'ee bareedaadha dhugaa dubbachuuf ta'e. Kun daawwattoota keenya ilaalatii baay'ee bareedaa ta'edha. Kana keessa filattanii isin irra jejjan isin hojjan ciifnee bakka isin barbaadan maatii keessan isin gammachiisudha. Kanallee kaasii uffata kanaa wajjin uffatamaa kan jedhu. Yeroo itti kennitan isin waagaa isaanii fakkeenyaaf baay'ee bareeda. Waagaan akka eenyutiin? Akkaataa maamilli dhufeen. Maamilli dhufeen. Akkasii bakka. Akkasiin qaalii akkasumatti irratti qaba inni yaama booda eenyu ta'a.
Sini berita berapa sih tuh Asya? Bayi sirra berita ada. Ayah dulu dah jadi berita. Baik berita kata itu. Saya ada lengan. Kunin mo dami kana wajib baik berita. Lugaran itu manusia dia mah. Kata abba gadati baik berita kata itu ada. Sulle wala kata gadati. Salam Tuan Selim. Aurus Selim. Dirta. Saru. Harga kan? Kana lagi mana? Jaaketi babbareedaa jira. Uffata aadaa kan hodhamee jedhan hodhamee kan jedhanillee jiru. Akkaataa ajaja keessaniitiin baay'ee das nama jedha. Kun bilbilillee as jira. Lakkoofsa bilbilaa kanaan ajajjanillee fudhattanii ajajuu ni dandeessu. Gama kamiinuu namoonni fedhii kana uffata aadaa qabdan hundi isaas isin agarsiisuu dandeenya jechuudha. Ajajaan hojjetameetiin inni hojjechuu danda'a. Egaa haala kanaan kana fakkaata hordoftoota keenya. Kan ijoollee umrii waggaa 9 fa'aa argitanii baay'ee bareeda. Isheen tuni bira qarshii meeqa akkasitti hodhamte tan? Yoo maamilli ka dhufu ta'ee kanaa gaditti illee gabbu'een hojjetamaa jechuudha. Ayyee. Hojiin keenya bareedaa harkaan illee irratti fayyisinaani. Ayyee. Meeshaa eenyu addaati. Kootiin illee jiraani. Ayyee. Kootiin illee jira. Kootiiwwan illee ni jiru jechuudha. Kootiin kan abbaa gadaatiin kan hojjetame kun qarshii meeqa? Kophaa isaa tokkichi jechuudha. Isuma bichaan 2,200. Baay'ee bareeda uffanni keessan. Ilkaan irratti turanii. Kan qannasus ni jira jechuudha. Mee fedhi mijoo qabmii ashaniin laala. Ayyee argitanii akka bareedume. Baay'ee bareeda. Mi'aati kana agarsiisu immoo tishartii kana dhiirarraa bareeda waan ta'eef. Agarsiisanii laala hordoftoota keenya. Uffadhu iyyuu laala. Uffadhu laala. Haaya. Ayyee kana fakkaata wallahi baay'ee babbareedaadha. Waan das nama jedhudha isin hin jenne. La video si falla jallis. በጣም ታምራለች። እስቲ ካሜራ ውስጥ ይገኛል። Sigachuun barbaada. Kunoo ka isiin uffatte kunillee baay'ee bareedaadha. Lallee hin jira. Ziga callee naam. Meene beeza. Morma. Uffata baay'ee bareedu agartanii. Maalin barbaanne? Kana fakkaata baay'ee babbareedudha. Warra ala jiranillee hin jiranii argitanii jirtan baay'ee isaanii. Calleena. Calleena raashin fata. Calleella maqaalee sheedudha. Meela nyaata baay'ee irraa bareedu. Me Kadir uffateera. Me maashaallah tabaarakallah. Kadir uffatee jira. Artistii fakkaata baay'ee shubbisaa. Bitatu qabaayyuu baafatu hin qabu Kadir. Argitaniiti. Gatiirra koommaaf dhibba shanii. Ayyee baay'ee bareeda ta'edha. Ati kuma dhibba shanii dhugaa rabbi baay'ee bareeda surra isaa wajjin maayidha. Akka abbaa manaa keessanii obboleessa keessanii bittanii sarpiraayiz gochuu dandeettanii kana fakkaata uffata baay'ee babbareeda. Namoonni maatii keessan sarpiraayiz godhuu barbaadan uffata aadaa kana dhuftanii mana aadaa maali jedhama? Mana aadaa Oromoo jechuun mana aadaa keessanii. Mana aadaa Abeel Dizaayin jedhamu kana dhuftaniitiin ajajachuu dandeessu hordoftoota keenya baay'ee das nama jedha. Aadaa Oromoo aadaa keessan hunda aadaa saba kamiitu argisiisa. Namoonni ajajuu barbaadan kallattimaan gama keenyaan dhuftaniitiin ajajjanii bakka fedhanitti isinii geessuu dandeenya jenna hordoftoota keenya asumaan ani nagaan isin jedhee kaameraa gara asheetti isinii deebisee. Ashaara ka'aa jiran. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni bareeda bara. Mee Waagaan isaa garuu meeqa? Qoriin tun qorii aadaa eessaati? Aadaa kamiin hojjeta irratti hojjeta? Arsiidhami. Isheen kun Gujiidha.
Waaga qarshii meeqa annaan tu? 2,500 hundu tokkoma. Isheen kunillee bareeda dhalalaadha hordoftoota kee. Boraatiin tunillee baay'ee bareeddu dhalaalaa mee hordoftoota kee. Asha agartee baay'ee bareeddu bare. Fannoo qabdee. Maashaallah bareeddi baay'ee yoo bitachuu barbaadan. Yoo bitachuu waan baay'ee bareedudha. Baay'ee bareeddudha wallahi maashaallah. Hordoftoota keenya baay'ee namatti tola laalamee uffanni aadaa. Meeshaawwan akkanaa kana warroonni barbaadan laala uffata aadaa akkanaa kana hundi isaanii isin ajajamu waan ta'eef. Egaa kanallee gartee ashaayi mee fidaniin qabadhe. Kabikaati. Abbaa gadaa. Kun ammas qaban sodaatiin garanti. Isii warakkeen sun barbaannedha. Isirraa akkana garga. Ishee akkana dabre. Koroo kan agarsiisee. Ayisume. Bilbilallee kaasuu diddeemaa. Akka baay'ee bareeda. Baay'ee bareeda laala. Walumaa gala baay'ee uffata bareeda. Isin qalabachuu bichaadha. Lama isi. Laali tanumee tana yaani kiyyaata dandeettii sun daa'ima gartanii deemta wallahi tana bitaa surprise gara akkasiin bareedu. Gartanii warreen daa'ima tabdallaa surprise. Kuni laqata. Gartanii baay'ee bareedudha maashaallah aleek. Wallahi mee laala. Akkasoo akka rayyaanitti. Tama akka rayyaanitti tanuma warri akka daa'ima akka rayyaan qabdan jechuudha. Ayyee hundaa'u bakka baay'ee bareedaadha. Wanni arabtan biraa maaltu? Daa'ima tagaa biraa. Ayyee bakka hundaa'u baay'ee babbareedanii. Daa'ima. Kana fakkaata qorii dachirallee baay'ee jira. Ayyee. Daa'ima. Sirni giranchi. Hayyee kun mana uffata daa'ima jirra ka barbaadan maraxattanii bitachuu dandeettanii ka barbaadaniin daa'ima keessan sarpiraayiz gochuu dandeettanii as keessaa hunda isin agarsiistiishiin waaqa isaa tokko tokko immoo isin agarsiisa. Assi daa'ima ችግር የለውም ኧረ ግቢ meeqa kun? 900 Barree 900 bichaadha kun. Baay'ee bareedaadha uffata baay'ee bareedu taatedha. Uffata dubaraati birrii 900. እንትን ማቀፋዎች በየደረጃቸው ጉርድ ነው አይደል? ስንት ነው ዋጋው? 200 kuma tokkoo fi birrii 100. Kun baay'ee gurdiidha baay'ee bareedaadha. Kana wajjin walumaa galatti kuma tokkoo fi 200 baay'ee bareedudha. ደግሞ ደስ የምትል ያው ለስንት ዓመት የምትሆን ጫማ ልበልሽ እስኪ ሁለት ሶስት ዓመት ወጋ ሰዲ ተንታስ ካላ ባየ ደስ ነው ጫማ ይችላል አላማ ያው baay'ee bareeda. Kuma tokkoo fi 200. Achinya wagaan siidal qarshii 2,000 fi manno እንደ 700 dibbata 750 750 baay'ee bareedu kataatedha. Birrii dibbata kunis jirti baay'ee bareeddi baay'ee bareedudha. Asii oliin adii qabdi kun kana oliin asii beeka 2,200 fi birrii 200 baay'ee bareedu kataatedha. Isin filachuu bichaadha. Kunoo caamman kunis hin jira baay'ee bareeda kataatedha. 2,200 baay'ee waagaan isaallee gaariidha. Kunoo baay'eetu jira kana bichaa miti. As keessaa filachuu dandeettan. Baay'ee babbareedan jiranii shamarranii kamee kana keessa fakkeenyaaf kan keessa. ዘበንና ጊዜ እስቲ አንዱ መስጠት ከዚህ ባዶ እስቲ እንኳን የለም አለምዬ ይባ ሰደት ሻንተማ ጫማ ባይእ በሬዱ ታተ ተዱርባት ያላ ከነ ጫማ ከነላክ ጫማ ባይእ በሬዳ ኮን ኢለ ጫማ ባይእ በሬዳ ተኤዳ ከዲራቲ ነጋወን ኩመ ተቆሚ ዲበሰዲ ከሰብቻ ዳባንተ ወልዳችሁ ደግሞ ልጅ ጋር ወይ ደግሞ ዘመድ ጋር ለመሄድ የምትፈልጉ ሰዎች ነሞን ዲሰኒ ማቲ ከደው ወባደ ማቀፋ አዳዳት ጀረ ማቀፋውን ደረጃ ቀባ ኳሊቲ ኢሳት ኳሊቲ ቀባ ለቤቢ ነው የሚሆነው እና ዋጋን ሳሞቱ ቅርሽ ቃሽ ባፉሪ ሻንታ ማቆፈጀቻ ባይራ ካስ እና እንደስ ጀረ ባሪክ ነው
እነዚህ ደግሞ ኮቶን ናቸው በጣም ሜሻ ከጅሩ ተርቻፍኔ ያለ ይሄ ደግሞ ኮቶን ነው ባየ ደስ ነው መጀዳ አከስ ተራበነ ሜላ ለማይችላ ባየ ፈተ ደስ ነው መጀዱ ቀርሺ ሜጋፎን ይሄ 850 ብር ባይ በሬዳ ከተይ ፈተ ባየ ደስ ነው መጀዱ ኳሊቲ ዳ ኮቶን ነች ባየ ደስ ነው መጀዳ አትፍ በቃ ያው ልጆች ውለዱ ዳይመጣላ ረካ ሰውፈኒ ጃኬት ጂንስ ሜጋይ ለመውለድ የምትፈሩ ሰዎች ወይ ደግሞ ጂንስ ቀርቂ ዲበጃ ነው ባይ በሬዳ ከተይዳ ጂንስ ኩኑ ይበላማ ኩማ ተቆፊ ብር ይበላማ ባይ በሬዳ ከተይዳ ካንቆራቲ ኩንሞቱ ባይ በሬዱ ከንታተ ቤሎ ከንፈካቱረ ሜጋ ድሚያነ ሲወራው ዲበሰደት ይሸንታ ዲምቱራ ጀላና ዲቀብዲ ባይ በሬዱዳ አሸይ ከስትሰይኑ ተካቀ አየ እትፍፍ አየ ትንኩነ ሻሚዚ ባይ በሬዱ ተሰዳይ ታጥራ ሜጋውንጂ አፍሪሸንታማ ብር በአፍሪሸንታ ብቻዳ ባይ በሬዱ ባይ ዲላላ እሺ ሹራብንቱን ጆሌ ወጋ መቀቲፍ ታቲ ለስንት አመት ተሆነ ለአንድ አመት ጆሌ ከራያኒ ፍታቲ ይጀምራል ባይ በሬድ ደጋ ዋቀየ ማሚ ለከነ የቹዳ እነዚህ ሰዎች በእኛ ካስተመራችን ናቸው በቃ የፈለጋችሁትን ማዘዝ ትችላላችሁ ደግሞ እንደዛውም ቤተሰብ ሰርፕራይዝ የምትፈልጉና እኛ ሰርፕራይዝ እናረጋለን ብላችሁ ስጠይቁን በኮሜንት ስጠይቁን የነበራችሁ ሰዎች እቺ ደግሞ በጣም ደስ የምትል ቀሚስ ነች ለስንት አመት የምትሆን መሰለሽ ወጋ መቀፍታቱ 10 ወጋ ኮፍታቱራ ዋጋ ነሲ ኩማላማ ብሪ ኩማላማ ቀርሺ ኩማላማ ፍዲባ አፍር ቆፋላ ላል ጆሌ ዳይመን ፊሞ ከና ከንፈካቱ ፈኒ ቆራን ጅራ ባየ ደስ ነው መጀዳላ አርግተኒ አጃጁ ቆፋ ስንራ ከነገሙ በቃ ኢልማሞ ደፍተኒ ዳሉ ቆፋ ማንታ ሞደ ነው ባውን ጊዜ ኑሮ ወዷል ብላችሁ እንዳፈሩ እሺ እቺ ቀመስ እንት ነች 200 እንትና አላታ ጃኬት ነገር አለ ባለማ ጃኬት ቀብዲ ጃኬት ምሲ ጉራቻ ኩኖ አሲን ከና ወጂ ማሲ ወልጎቲ ባኤ በሬዱዳ ከና ፈካታ خلاص ጀመረ አየ ምን ሜትር ነው ቆና मैं कहते हो गंदा अन्य कने हैं इबजा बाये बरे दगाजा कन्निन तो कोमा मेथरे में का बदे निसा को फलक करा वगम में कहदे इबजा होंडु यरी बजा तरतीब कना चिरा एने डेट गुमा जहारा कलारी बाये बब्बरेदा तिरा हूं बाये बब्बरेदु जे चरा करने वाले सानी सदन्नो ना नब्बा हैं सदन्नो ना नब्बा करे जा बाये बब्बरेदु वाले सानी बाये बब्बरेदु वागा ने सानी ब्रेडी बजाजा रका गादे चाने और दे पेंट बस हां